Obbo Jawaar Mohaammed haala yeroo fuuldura biyyattii irratti barruu dheeraa mata dureen isaa waraana Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti dhalate bu'aa ce'umsaa hoogganuu dadhabuu mootummaa Itoophiyaatiin jedhu barruu dheeraa miidiyaaleef ergeeti jira. Miidiyaalee dijitaalaa addunyaa hedduu wal harkaa fuudhuudhaan xiinxalaa Obbo Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessa taa'uun barreesse kanaaf awwaacha taasisaniiti jiran. Barruun kun dhimmoota jajjaboo ce'umsa siyaasaa biyyattii ta'an jiran kaasuudhaan sababa ka'umsa dubbichaatiin gaagama dhalateef durattis dhalachuuf jiru cuunfaa yaada beekumsa akeekuun dhaabni siyaasaa Oromoo kan Obbo Jawaar Mohaammed miseensatee fi jiru kaafaa'uun dhimmicha karaa nagaan akka hiikamuuf gaafachaa turuusaa illee yaadachiise. Obbo Jawaar Mohaammed qabsoo olaantummaa wayyaanee burkuteessuun injifannoo Oromoo wayyaanee irratti argatte waggaa lamaan dura ture kan jedhu yoo ta'u erga gara biyyaatti deebi'an ammoo Obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiyyi Ahmad waliin tarsiimoo hooggansa mootummaa ce'umsaa irratti yeroo mari'atanitti sababa eeggannaa mirga sabootaa fi tarkaanfii TPLF irratti fudhatamu kamuu gara tarkaanfii sabummaa yookaan jibbiinsa saba Tigree akka hin fakkaanneef eeggannaa barbaachisu godhamu akka qabu irratti waliif galanii akka ture barruu kana keessatti ibsamee jira. Jalqabuma wal waraansa kanaan dura gaaddidduu fi hafuurri waraanaa biyyattii naannawaa ture kan jedhu Jawaar Mohaammed dhibeen siyaasaa rakkisaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa dhidhimsee jiru ammas taanaan waraanaan furmaata argachuu waan hin dandeenyeef hawaasni biyyattii utuu gaagama hamaa dhufuuf malu hin dhidhimne biyyoota addunyaa saboonni naannolee fi lammiilee biyyattii dhiibbaa cimaa paartiilee siyaasaa irratti taasisuudhaan lolli waliin kun ariitiidhaan akka furmaata argatuuf marii biyyoolessaa kan hunda hirmaachise akka gaggeeffamu taasisuu qabaa jedha. Wal waraansi maqaa Itoophiyaatiin eegale kun biyyattii ija addunyaa keessa galchee kan jedhu Jawaar ce'umsaa fi jijjiiramni aarsaa ilmaan Oromootiin argame kun sirritti hoogganamuu dhabuudhaan gaagama hamaa kan fiduusaa baay'ee gaddisiisa. Waraanni banamuusaa kun akka waan dinqiitti nan raajuu jechuun waggoota lama asitti qophaa'ee mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay waraanaaf taasisaa turan waan har'a uumameef agarsiiftuu guddaa turuusaa barruu dheeraa kana ni heera. Qabxiin ijoo Jawaar akka sababa ka'umsa wal waraansaa kanaatti kaase inni biroo dhimma adawaa waliigaltee malee diigamuu TPLF diigamuu sana keessummeessuu dhabuuti. Walitti qabaa paartiilee siyaasaa sabummaa bu'uureeffatan kun ta'ee adawaa haala iftoominaan hin qabne yeroo diigamu TPLF fedhii bilxiginnaa makamuu dhabu hariiroo mootummaa federaalaa Tigraay waliin qabu laaffisuu sababa guddaa ta'ee jedhan. Walgaarreeffannaan sababa kanaa fi kan kana fakkaatan garee kana lamaan jidduutti uumame amma sadarkaa waraanaatti tarkaanfatees jedhan. Biyyattii keessatti waraanni hamaa akka ka'uuf adeemu sirritti beekan ture kan dhaabsisuufis yaalii guddaa gama kootiin godhee ture. Ambaasaadara US dabalate ambaasaadarota biyyoota 20 olii walitti qabuudhaan waraana hamaa akka ka'uuf adeemu itti himee ture. Lolaa fi gaarreeffannaan aangaa'onni gamaa fi gamanaa wal ija diimeeffatanii wal ilaaluu jalqaban bubbuleera kan jedhan Jawaar Mohaammed waraanni sababa humna nageenya Tigraay iizii kaabaa irratti tarkaanfii fudhateef eegalee oduu jedhu namoota haala siyaasaa biyyattii sirritti hordofanii turaniif amansiisaa miti jechuudhaan sababa ka'umsa wal waraansaa kanaa ce'umsa biyyattii sirritti hoogganamuu dhabuusaa jechuu yaadachiisan. Jijjiirama dhiigaan dhangalaasee lafee kumaatama cabsee lubbuu hedduu wareegamtee argame kanaan mootummaan ce'umsa hundeessuuf qaqqabuu utuu dirqama ta'ee jiru ce'umsa gaggeessuu dadhabuu rakkoo dabaleera kun jedha. Barruu Jawaar barreesse kun wayyaaneen guutumatti haxaawanii dirree siyaasaa keessaa baasuuf yaaluun gaaga'ama siyaasaa uumuu waan qabuuf dhimma kana tooftaa guddaadhaan qabuun akka barbaachisu qaamota garagaraatti himaa akka turellee ni yaadachiisa. Ammas taanaan jedha barruun Obbo Jawaar Mohaammed kun Itoophiyaa ijaaramuuf deemtu biyya sabdaneessaa fi federaalooyituu hunda hammachuu dandeessu akka taatu mirkaneessuuf uummata Tigraay ofitti qabuun barbaachisaadha. Yoo kun hin taane sabuma Tigraay TPLF waliin qabsiisuun ammas aarsaa guddaa biyyattii baasisiisuu mala jechuudhaan tarkaanfii maqaa olaantummaa seeraatiin sabboonummaa saboota rukkuchuuf taasifamaa jiru sirrii akka hin taane akeekan. Barruu kanarratti itti fufuun kan ibsan dubbii lola kanaaf dibbeetumuuf ibidda lolichaa tuqurra waraanni furmaata akka hin taane beekuudhaan karaa nagaa fi tasgabbiitiin dhimmicha marii furuu furmaata waaraatii jedhan. Kanaan dura balaan kun akka hin uumamneef yaalii hedduu goonus milkaa'uu dhabuu keenyaaf hedduu gadda jechuudhaan namoonni
siyaasaa hundii fi qaamonni qooda fudhattoota alaas kanneen mana hidhaa jiranis dabalatee yeroo fi beekumsa rakkoo kanaa furuuf ni dandeessu utuu qabnu ciniinsuu fi gaaga'ama amma biyyattii mudate kanaaf furmaata marii kaa'utu barbaachisaadha jedhan fuulduraa fi dubbii bituu fi obbo Jawaar Mohaammed mana barruu dheeraa kana sababa kutaa xiqqoo mana hidhaa kan fuulduraa fi duuba bitaa fi mirga keenya malee joornaalaa fi kitaabota ragaa hedduu of biratti hin arganneef ragaawwanii fi wabii qindeessuu barreessoo mana hidhaa kana fuulduraa fi duuba bitaa fi mirga keenya malee joornaalaa fi kitaabota ragaa hedduu of biratti waan hin arganneef ragaawwanii fi wabii qindeessuu barreessuu dhabuusaa waanan yaadadhu toora galchee kitaaba yaaleera jechuudhaan akkaataa itti barruu kana barreesse himeera. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee qabsaa'onni Oromoo seenaa qabsoo qeerroo fi uummata Oromoo bal'aa keessatti maqaa qaban hedduun isaanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu isaanii akka bitti gabaasuun keenya ni yaadatama.